Akkam jirtu hordoftoota keenya kun Qophii Gombisaa Ogeeyyii. Qophiin Gombisaa Ogeeyyii akkuma maqaa isaatii ogeeyyii garaagarii mari'achiisuudhaan karaa sarara saatalaayit ONN isiniif dhiyeessa. Qophii kan karaa YouTube yookiin Facebookidhaanis argachuu akkuma dandeessan laayik nu gochuu yookiin immoo sheer nu gochuus hin dagatinaa. Keessaan an Solomon.N. Akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun Qophii Gombisaa Ogeeyyiiti. Ani immoo Solomon.N. Har'a Dr. Henok Gabbisaa qabadee dhiyaateen jira. Dr. Henok Gabbisaa yeroo baay'ee argitaniitu sagantaa keenya irratti ogeessa seeraati. Yuunivarsiitii Ameerikaa keessa jiran keessaa kan waa'ee seeraa barsiisudha. Isin hundi keessan hin beektu waan isin barsiisuu hin qabu. Isaa wajjin waa'ee seeraa amma jijjiiramu yookiin immoo hiikaa seeraa isa jedhamu paarlaamentii Itoophiyaadhaan murtaa'e kanarratti yaada wal jijjiirraa Oromoon akkamitti dhiyaachuu itti jira isa jedhu akkasumas immoo mootummaan Eertiraa Itoophiyaa ilaalee deengada dhufan kana akkamitti akka isaan ilaalanii waliin haasofna. Akkasiin wajjin turtan abdii guddaan qaba. Baga nagaan jiraattan isiniin jedha. Baga nagaan dhufte Dr. Henok. Baga nagaan nu edde Solomon. Tole egaa manni marii Itoophiyaa kaleessa kana keewwata 3 seerri kun waa'ee akkamittiin akka hiikaan itti kennamu kan jedhu akkuma yaadutti egaa seera kana hiikanii umurii mootummaa amma jiru kana dheeressuudhaaf wanta falli barbaadamaa jiru fakkaata. Seera kun akkamitti ilaaltameeti? Seera kana hiikuun akkamitti hiiku seera kana jedhama teessee ilaalta? Hiiki seeraa maalirratti hundaa'ee inni qabu? Seera yookaan immoo heera hiikuu jechuun filoosofii yookaan immoo falaasama mataa isaa danda'e qaba. Sirna qayyabannaa seeraa keessatti. Sanatuun kaasin garuu haala biyya keenyaa waliin keessumatti immoo haala amma jiru waliin hiikoo heeraa jechuun maal jechuudha? Waa'ee filannoo waliin wal qabatee immoo haalli deemaa jiru maal fakkaata kan jedhu tuquun gaarii natti fakkaata. Tokkoffaa kan uummanni baruu qabu wanti amma ta'aa jiru qabatamaadhaan wanti amma ta'aa jiru heera hiikuu utuu hin taane heera fooyyessuudha. Kan ta'aa jiru heeratu fooyya'aa jira. Heera fooyyessuun adeemsa mataa isaa danda'e qaba. Keewwata 500 jalatti heerri akka itti fooyya'utti heerri kun sovereignty uummataati yookaan immoo የህዝብ ሉዓላዊነት waan ta'eef qaama tokko yookaan immoo garee tokko miti kan heera fooyyessu sira naannoon mootummooleen naannoo uummanni irratti hirmaateeti kan heerri fooyya'aa jiru. Mootummaan akkuma uummanni yaadatu torban tokkoon dura filannoo 4 lafa kaa'e waa'ee filannoo kana dheeressuu wal qabate. Filannoo arfan kana keessaa kan isaan irratti walii galanii kaleessa manni maree bakka bu'oota uummataa murteesse heera kanatti hiikootti laannee waa'ee filannoo kana achi ceesisna kan jedhu irratti walii galan. In effect garuu maqaan isaa heera hiikuu haa ta'u malee hojichi heera hiikuu miti. Heera fooyyessuudha yookaan immoo constitutional amendmentidha. Kunumti mataa kan isaayyuu heera violate gochuudha. Maaliif heerri akkaataatti fooyya'uu qaba. Adeemsa mataa isaa danda'e qaba. Adeemsa baay'ee strict ta'e yookaan immoo stringent procedure kan ta'e mataa isaa qaba. Sana cabsanii maqaa heera hiikuutiin heera fooyyessaa jiru. Kun baramuu danda'u ture jira. Deemee galmi waan kanaa aangoo mootummaa dheeressuudha. Aangoo mootummaa dheerachuu qaba moo dheerachuu hin qabu? Yookaan filannoon suspended ta'uu qaba moo suspended ta'uu hin qabu kan jedhu irratti marii bal'aa geggeessaniiru miidiyaa adda addaa irratti. Haa ta'uti garuu haala qabatamaa biyya keenya keessa jiru waliin yeroo ammaatti filannoon geggeeffamuu hin danda'u jennee yoo wal gaafanne tokkoffaa mootummaan haga fulbaana 30tti aangoorra turuu danda'a jennee assume yoo goone haga fulbaana 30tti ji'a 5tu jira. Ji'a 5 kana keessatti koronaan tarii baduu ni danda'a. So carraan filannoo geggeessu ji'oota kana 5 keessatti carraan filannoo geggeessu ammayyuu rule out gochuu hin dandeenyu ni jira. Kan jedhu positionii sana qabachuun barbaachisaadha. Haa ta'uti garuu yeroo ammaatti haalli adeemsi biyya keessa jiru haalli siyaasaa jijjiirama transitionidha maaloodha jennee kan nuyi kanaan dura sirbaa baane yeroo ammaa hundee isaa gadhiisee innumaayyuu filannoo sila kan dur wayyaaneen filannoo sobaayyuu haa ta'u malee kan biyya keessatti geggeessaa turte suniyyuu hafe amma. Kana jechuun hammam
akka biyyaatti akka siyaasni biyya keenyaa hammam akka inni dhoqqee dhaqdhaqee keessa akka inni seene nu barsiisaa jechuudha. So heera hiikuun maal fakkaata kan jedhu irratti eenyufaatu irratti hirmaata kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Wanti kun qulqullinaan yookaan immoo honestyidhaan waan hojjetamaa jiru miti. Maaliif yoonaan jette tokkoffaa heerri hiikamu jedhanii gaafa murteessan manni maree keewwata adda addaa sadii ka'an. Tokko keewwata 54 tuqaa tokko. Keewwata 54 tuqaa tokko jechuun filannoo mana maree bakka bu'oota uummataa waggaa 5 geggeeffamaa jedha. Gabaabaatti kanuma jedha. Heerri kun yoo hiikame garamitti hiikama yookaan immoo hiikaan heera kanaa qabiyyeen isaa maal fakkaata? Maal jechuu barbaade heerri waggaa 5 jechuun maal jechuudha kan jedhu garamitti hiikta? Kun plain and clear language dha yookaan immoo afaan qulqulluu ta'ee ifaaf bilisa ta'ee lafa taa'eera. Garamitti akka inni hiikamu rabbitu beeka. Unless yookaan immoo jijjiiruu yoo ta'e malee fooyyessuu yoo ta'e malee fooyyessitee waggaa 5 jedhu waggaa 6 jetta yoo ta'e malee hiikoo miti kun. Hiikoo jechuun qabiyyeen keewwata tokko maal jechuu barbaadeeti. Waggaa 5 jechuun maal dabalata kan jedhutu hiikta malee baay'ina waggaatti hin dabaltu. Amma tarii baay'ina waggaatti dabaluuf deemu haa ta'u yookaan immoo waggaan 5 kun yoo biyyi rakkoo keessa hin jirtu ta'e yookaan paandemikiin rakkoon fayyaa hin jiru yoo ta'e qofadha waggaa 5 keessatti namni wal filaa mootummaan wal filaa jechuu barbaadeeti. Heerri kan jedhudha kennuuf kan deeman. Kanaaf in effect wanti godhamuuf deemu suspendii godhanii heera kana suspendii godhanii sababa hiikootiin yookaan immoo maqaa heera hiikuutiin heerri filannoon heerratti hundaa'ee kan geggeeffamu yoo rakkoon hin jiraannedha kan jedhu hiikootti kennuuf deemu. Kana jechuun heericha fooyyessaa jiru jechuudha. Malee hiikootti kennaa hin jiran. Interpret gochaa hin jiran. Interpretation jechuun yookaan hiikatti kennuu jechuun waan namaaf hin galle. Wanta bijitaa qabu yookaan immoo wanta shakkii qabutu kana jechuu barbaadameeti jettan malee itti dabaluu miti. Yookaan immoo irraa hir'isuu miti. Heera jechuun heera hiikuu jechuun waan dabalataa waan haaraa hin jirre itti fiduu miti. Amma waan ta'uuf deemu karaa mana maree federeeshiniitiin akkasumas immoo karaa komishinii calallii heeraatiin yookaan immoo Commission of Constitutional Inquiry kan jedhaniin heera kana fooyyessuuf deemu. Rakkoo guddaan inni qabatee jiru tokkoffaa fooyyessuutu hiikuutu hin taane fooyyessuu waan ta'eef kun immoo heerichumayyuu cabsa walumaa galatti. Lammaffaa namoonni heera kana hiikuuf deeman eenyufaadha? Maqaa hiikootiin namoonni fooyyessuuf deeman kun eenyufaadha yoo jette komishinii irraa jalqaba. Komishinii calallii heeraa yookaan immoo Commission of Constitutional Inquiry kan jedhan kan ittiin hoogganamu pirezidaantii mana murtii federaalaa Itoophiyaatiin hoogganama. Adde Ma'aazaadhaan hoogganama. Itti aantuu hooggantuun komishinii kana immoo namni itti aanaan immoo vaayis pirezidaantii federaalaati. So namoonni kun namoota akkamitti jennee yoo ilaalle namoota heerri kun bu'uurri heera kanaa mirga sabaaf sablammii irratti hundaa'a waan ta'eef sabaaf sablammii biyya sanaa ijaan argaa namoota jibbanidha. Namoonni komishinii sana keessa jiran. Namoota muraasarraan kan hafe warri komishinii sana hoogganan komishiniin sun baay'ee impoortaantiidha. Baay'ee faayidaa guddaa qaba. Faayidaa gaafa hin jedhu roolii guddaa qabaata. Federation mikrobeetii amansiisuu keessatti hiikoo barreessanii hiikaniitu Federation mikrobeetiitti kennu. Federation mikrobeetiin immoo waan san as addaqa yookaan approovii godha. So namoonni kun eenyu akka ta'an qayyabachuun qorachuun barbaachisaadha. Namoota yeroo ammaatti sabaaf sablammiin mirga filuuf filatamuu biyya sana keessatti gonfate namoota itti amanan jedhee namanu. Namoonni kun eenyu akka isaan ta'an beekamaadha. So sababa kanaatiif wanti ta'uuf deemu maqaa heera hiikuu jedhuun heera fooyyessuu kun heera sana vaayoleetii gochuudha. Lammaffaa namoonni numti kana hojjetan iyyuu namoota argaa dhageettiidhaan sabaaf sablammii irratti jibbiinsa guddaa qabaatan ta'uu malu. Sadaffaa qabiyyeen federation mikrobeetii yookaan immoo miseensonni mana maree federeeshinii eedha yoo jenne namoota political loyalty qaban yookaan immoo amantaa siyaasaa mootummaatiin kan appointed ta'an
mootummaan itti amanee kan appointii godhe bara wayyaanee ammas aangoon isaanii kan jiru. Pirezidaantota naannoo of keessaa dabalataa, namoota adda addaa of keessaa dabalata. Kanaaf gama sanaan opshiniin kun deemee dhumarratti filannoon biyya sana keessatti suspended akka ta'u maqaa koronaatiin hundi keenya koronaan rakkina akka ta'e ni beekna. Filannoon dileedii ta'uu yoo qabaate, dheerachuu yoo qabaate yoo dheerate rakkina hin qabu yeroo muraasaaf. Garuu amma kaayyoonsaa genuinely yookaan immoo honestly filannoo dheeressuu yookaan dabarsuu ta'uu hin taane heera suspend godhanii heera ugguranii aangoo dheereffachuudha. So maal jechuudha akkuma waliigalaatti bara duriiyyuu bara wayyaaneen rakkoo meeqayyuu koozii haa godhan iyyuu malee at least filannoon sobaallee geggeeffamaa ture. Sanarratti uummata naalle filannoon sobaayyuu. Amma filannoon sobaayyuu hafeera jechuudha. Uummanni keenya filannoo sobaa barbaada. Filannoo sobaayyuu ta'u geggeessuu qabu jechuu kootu hin taane uummanni hamma kana daffarame filannoon sobaayyuu hamma kana dhorkatame yookaan uggurame kan jedhu kaasuun barbaachisan fakkaata. Galatoomii Dr. Henok. Amma achumaan ol qabatee mootummaan keessaa manni murtii Itoophiyaa keessa jiru pirezidentiin sanaan kan qajeelfame kan inni itti kennamu nama baay'eetu hidhamanidhaa jira. Yeroo mana hidhaa keessa jiru kanatti seeraan ala uummati hidhamee rakkataa jiru kana keessatti atiyyuu kaasteettaa amantii irraa qabaachuun jara kanarraatiyyuu shakkisiisaa akka ta'e lafa keessetta. Mana murtii ofiisaatiin mootummaan ammaa namoota kumaatamaan hidhee seeraan ala hidhanii kissiin tokkotutti hin dhiyaatiin ka'aniyyuu otuu achi keessa taa'aa jiranii seera kana karaa qajeeltoodhaan hiikanii akka biyya yookiin paartii siyaasaa warra kaanis akka hammatutti biyya sana bulchutti nageenya biyya sanaaf akka ta'utti karaa nagaatiin seera kana karaa qajeeltoo hiiku jedhamee amantiin akkasii itti buutee talleedha. Hin jiraata itti yaaddaa? Hin jiraatu. Kun dhibbeentaa dhibba konfidensiidhaan wantoonni uummata keenyatti himnu yeroo ammaatti aangoo sooftii ta'e yookaan immoo soft power amma heera hiikuun maaloon nuyi jennu kuni soft poweridha. Soft powerii kana kan qabatee jiru arbaan iliitii yookaan immoo habashaa arbaan iliitiidha. Kan occupy kan godhee jiru gubbaadha amma godaatti habashoota warra yookaan biyya alaatti baratanii dhufan yookaan immoo warra mootummaa kana waliin hariiroo qaban jibbiinsa sabaaf sablammiitiin kan guutaman nidha. So kanaaf mootummaa kana jechuun namoota isa marsanii jiranis namoota heera hiikuu maqaa heera hiikuutiin koomishinii keessa jiranis haa ta'u warra namni irratti amantaa qabu miti. Fakkeenya gabaabaan sii kenna. Garee fooyya'insa sirna haqaa fi seeraa jedhamee hundaa'e tokko jira. Justice and Legal Reform Advisory Council garee jedhame tokkotu hundaa'ee jira. Gareen kun voluntarily hundaa'e yookaan immoo akka tola ooltummaatti hundaa'e. Seerota biyya sana keessatti fooyya'insa in a quotation jedhanii baba'aa jiran kan akka labsii waa'ee hate speech yookaan immoo haasaa jibbiinsaa akkasumas immoo labsii waa'ee computer crime cyber security yookaan immoo waa'ee computeraa fi waa'ee online walii wal qabatee akka criminal legislation of keessaa qabu kan baasaa jiru garee anamma tuqe kana garee fooyya'insa sirna haqaaf sirna seeraa kan jedhu. Gareen kun waan isaan marsariitii hawaasaa adda addaa irratti barreessaa oolan waan isaan tiwiitarii irratti barreessaa oolan Oromoon hundumtuu tiwiitarii irra dhaqeetu ilaale jibbiinsa isaan uummata Oromootiif qaban keessumattuu garee seera labsii waa'ee cyber security fi waa'ee hate speech hogganummaadhaan adda durummaadhaan ogeessi tokko kan baase ogeessi seera sana draftii godhe seenaadhaaf kan nuyi keenye iskistaadhaaf afaanni Amaaraa olaantummaadhaan biyya kana keessatti itti fufaa. Make peace with it. Jaallattus jibbitus iskistaaf Amaariffaa waliin jiraatta jedhee nama tiwiitarii irratti barreessaa baheetu fooyya'insa sirna haqaatii fi fooyya'insa sirna seeraa biyya sana keessatti muummicha ministeeraa gargaaree gorsaa muummicha ministeeraa ta'ee geggeessa. Kun jibbiinsa namni sun sabaaf sablammii irratti qabu, diversity irratti qabu, walqixxummaa uummataa irratti qabu
biyyi sun kalarii yookaan immoo halluu adda addaa qabaachuu isee kan jibbu tu one way or another hiikoo heeraa kanatti keessatti harka qabaata. Warra akkasiifaatu namni kun komishinii sana keessa hin jiru haa ta'u garuu soft powerii qabu. So namni keenya achi keessaa waa nuu ba'a yookaan immoo voting right yookaan mirga filannoo keenyaatu nuuf kabajama jedhee achi waa eeguu hin danda'u. Mana hantuutaatii biqila hin eegan akkuma Oromoon jedhu waa eeguu hin danda'amu. Tarii wanti achi ba'u yoo jiraate akkaataa itti heera suspend godhanii yookaan ugguranii aangoo dheereffatan duwwaa achi keessaa ba'a. Lammaffaan immoo karaa itti bor uummanni Oromoo itti cabuu danda'utu achi keessaa ba'a ta'a malee wanti nuuf ta'u as keessaan ba'a jedhanii eeguun hin danda'amu. Kana jala murree akka ogeessa seeraatti uummata Oromootti himuun ni danda'ama. Himaa jirras. Tole egaa galatoomi. Amma silaati erga rakkinni kun jiraate amma fakkeenya waa'ee koronaati kan rakkina qalachiin gede. Rakkina koronaa kanarraati edda warra seera kana hiikurraa amantaan qabaachuun rakkisaa adda ta'e seera kana hiikuu mataan isaayyuu seera haala edda ta'e. Silaati bifa akkamiin utuu deemameeti silaa wayyaa qaba silaa nagaa qaba hundumaafis biyyaafis sabaafis dhaabolee siyaasaafis jettee yaadame. Tarii muummichi ministeeraa maraatee haa ta'uu rabbi beeku yookaan nama maraateetu gorsa ta'ee haa beeknu malee yeroon kun yeroo itti waltajjii tokko irratti garee adda addaa waliin mormitoota haa ta'uu civil society haa ta'uu garee tokko walitti dhufanii rakkoon biyya kana qunname foreign invasion jedhanii waamaa jiru miti yookaan immoo koronaa kana rakkoo alaatu nu qabate jedhanii yaadu miti silaa yeroo itti waliin wal gargaaranii walitti deebi'an ture. Carraa muummichi ministeeraaf dabarsee inni guddaan tokko isa kana. Ta'uun kan irra ture heeras ugguruus yoo ta'e heera hiikuus yoo ta'e uummata biyya sanaa mariisisanii sabaaf sablammii mariisisanii jaarmayoota mormitootaa mariisisanii sagalee jaarmayoota mormitootaa fudhatanii jaarmayoota mormitootaaf hoggantootaaf bakka kennanii sagalee isaaniitiif bakka kennanii murtii isaan murteessan fudhatanii itti deemuun hin danda'ama ture. Namni biyya sanaa mormitoota haa ta'uu uummata jiraattota haa ta'uu koronaa rakkina ta'uusaa koronaa rakkoo fayyaa biyya kanatti fiduusaa namni hundumtuu itti walii gala. Mormitoonni itti walii galu, hoggantoonni itti walii galu, mootummaan itti walii gala, abbootiin amantaa itti walii galu. Namni kana mormee hin jiru. Filannoo dheeressuunis yeroo gabaabaadhaaf filannoo achi butuun rakkina hin turre. Akkaataa itti achi butantu rakkina malee akkaataan itti achi butan kun irratti waliigalteedhaan gochuun ni danda'ama ture. Haa ta'uti garuu waliin mari'atanii gochuu waan hin barbaanneef mootummaan akka isaaf ta'utti gochuu barbaada waan ta'eef maaliif qubaasaa akka isaaf ta'utti gochuu barbaada yoonaan jette shakkii guddaan jiru yoo mormitoonni irratti hirmaatu ta'e marii adda addaa irratti waliigaltee adda addaa mormitoonni irratti hirmaatu yoo ta'e koronaan hammamiif akka dheeratu yeroo gabaabaaf ta'uu danda'a ta'a. Haala check and balance qabaatuun ta'uu danda'a ta'a. Kun immoo namoota yookaan kanneen qondaaltota mootummaa keessaa aangoorra yeroo dheeraatuuf barbaadaniif hin ta'u. So kanaaftu qofaasaa mootummaan kontiroolii godhee maqaa heera hiikuu jedhu kanaan heera kana ugguree aangoo yeroo dheeraa qabaachuu kan inni barbaaduuf mootummaan uummanni dictatorshipii amma dhufaa jiru kana waan falmuuf waan ittiin mormuuf sanaaftu qofaasaa kontiroolii gochuu barbaada piroosesii kana mootummaan yookaan immoo muummichi ministeeraa jechuudha. Sababa kanaatiif silaa kan ta'uun irra ture heera kana hiikuuf yoo ta'e hiikoo kana keessa sagalee mormitootaa qabaachuun hin danda'ama. Akkamittiin let's say mormitootni ifatti dubbatan koronaan rakkoodha. Yeroo gabaabaadhaaf filannoo dheeressuun ni danda'ama. Akka itti dheeratu murteessaadha. Silaa heera hiikuu kana keessa adeemsa heera hiikuu kana keessa mormitoonni sagalee qabaachuu danda'u. Check and balance uumamuu ni danda'a. Labsii komishinii calallii heeraa yoo ilaalle keewwata 9tti gareen adda addaa professional society adda addaa heera hiikuu kana keessatti hirmaachuu akkaataa isaan itti danda'an lafa kaa'ee jira seerri labsiin. Kana keessatti silaa waltajjiin heera hiikuu kun waltajjii
siyaasaas dabalachuu danda'a ture. Sagalee mormitootaa dabalachuu danda'a ture. Kun silaa collective decision ta'a ture. Amma unilateral decision yookaan immoo murtii baaqee murtii mootummaa qofadha malee murtii waliigalaa jaarmayoota adda addaaf garee adda addaa miti. Kun immoo mootummaadhaaf blank cheekii yookaan immoo cheekii duwwaa kennee fi cheekii kana irratti aangoo haga barbaade aangoo waggaa meeqa ji'a meeqa akka barbaadetti yeroo barbaadetti akka irratti barreeffatuuf isa dandeessisa. Kana jechuun indirect yookaan immoo alkallattiidhaan we are back to square one. Back to square one jechuun lafa dur itti eegalle dictatorshipii abbaa irrummaatti deebine jechuudha. Namoota muummicha ministeeraa kana deggaranii support godhanii muummicha ministeeraa kanaaf yeroon haa kennamuuf jedhee mormaa ture keessaa tokko ana. Mormii sanas sirriitti dhageessaa turre gama seeraatiin. Haa ta'uutii garuu hamma kana sadarkaa kanarra ga'amee sadarkaa itti uummata gananii maqaa koronaatiin aangoo dheersuu hin gaama jennee itti hin yaadnedha. Kanaaf dirqamni keenya akka ogeessa seeraattis haa ta'u yeroo muummichi ministeeraa waan gaarii hojjetu jajjabeessuu waan sirrii yeroo inni immoo abbaa irrummaatti jijjiiramu uummata barsiisuudhaan uummanni akka gaaffii gaafatu uummata awarenessiif qalbii uummataa dabaluun barbaachisaadha. So kanaaf gama kanaan uummannis hubachuu akka qabu beeksisuun dirqama inni yaada. Amma mootummaan kun amma duukaanii seera kana jijjiiramee fi akkuma barbaadetti dhiibee ji'a ja'aaf filmaata achi dabarsina aangochi dabarfannatu jedhee mootummaa kanarraa dhuguma filmaata ji'a ja'aatti yookiin waggaatti geggeessuu mootummaan kun hin fedha jennee amantiirraa qabaachuu danda'ama uummata. Dhaaboleen siyaasaa amma kana gowwoomuu danda'u mootummaa kanaaf. Yoo immoo kana tole jedhan immoo maal gochuu qabu dhaaboleen siyaasaa? Ji'a ja'a duwwaachi dheereffachuu barbaada muummichi ministeeraa jedhee yaadu. Maaliif ji'i ja'a maal godhaaf? Ji'a ja'an kana keessatti maal achiivii gochuu barbaade? Mee haa fudhannoo kee ji'a ja'a dheereffate aangoo maal gochuudhaaf? Mormitoonnis haa ta'u yookaan namni isaan compete godhan yookaan isaan tawodaadaran ji'a ja'a keessatti uumu yookaan biyyaa badu yookaan biyyaa ba'u miti. Achuma jiru, uummanni achuma jira, mormitoonni achuma jiru. Ji'a ja'a keessatti maal achiivii gochuu barbaade muummichi ministeeraa? Tarii yookaan beyond ji'a ja'a caalaa yeroo dheeraa barbaadaa jira haa ta'u malee yoo sana ta'e eebuunni inni itti filannoo kana dheeressuuf ji'a ja'aaf yoo ta'e it's fine rakkina hin qabu. Ji'a ja'a booda eegnee filannoodhaan walitti ba'uu hin danda'amu. Garuu maalidha ji'a ja'a kana keessatti eebuunsaa maal achiivii gochuu barbaade? Yeroo bitachuu barbaade maal gochuudhaaf yeroo bitachuu barbaade? Amma ji'a 5 qaba legitimately hamma fulbaana 30tti yoo lakkoofne ji'oota yookaan baatii 5tu jira. Waan ji'a ja'a dhufu keessatti godhu baatii 5 kana keessatti godhachuu danda'a. Maaluma kan inni achiivii gochuu barbaade? Eebuunsaa maal? Namni eebuu aangoo qabu ji'i ja'a san ga'u. Waggaan ja'a iyyuu san ga'u. So tiyooriin barbaannee kan nuyi dhabne maaluma barbaadeeti ji'a ja'a yoo dheereffate wanti haaraan ji'a ja'a kana keessatti dhufuuf maaltu jira? Yoo uummata cimse malee yoo uummanni aariirraan kan ka'e wal ijaaree yoo irratti ka'e malee. So kanaaf tarii warri inni amanee of marsee jiru gorsa seeraas haa ta'u, gorsa heeraas haa ta'u, gorsa siyaasaas warri kennaniif muummichi ministeeraa kun jalqaba kan isaan godhan uummata Oromoo kan inni keessaa ba'e waliin akka inni divorce godhan. Successfully uummatichaa wajjin adda baasan dissolve godhe hariiroo uummata waliin qabu waliin dissolve godhan tokko. Erga kana dissolve godhanii uummatichaa wajjin erga adda baasanii lammaffaa wanti gochaa jiru uummata warra kaan warra Oromoorraan ala jiru at least warra dimokiraasii fedhu waliin maqaa filannoo dheersuu jedhuun gara dictatorshipitti jijjiiramee sana waliin dissolve gochaa jiru. So kun slowly namicha kana ajjeesaa jiru. Tarii theoriin jiru kanadha gam tokkoon kana yaaduun hin danda'amu. Guutummaa guututti tarii kun dhugaadha yookaan speculation kun speculation sirriidha jechuu osoo hin taane kan nuyi speculate gochuu dandeenyu isa kanadha malee wanti inni hojjechaa jiru heera hiikuus haa ta'u fooyyeessuus haa ta'u ji'a 5 yoo dabalaniif ji'a 6 yoo dabalaniif waggaa 1 yoo dabalaniif maali eebuu aangoorra turuu kan deebisu miti waggaa 1 aangoorra turuun. Yeroo bitachuudhaaf akka jenne immoo isa faranjiin buying the time isa faranjiin jettus immoo kan taane yeroo gaa qaba waan gochuu barbaadu yoo ta'e tarii
mormitootaaf hooggantoota hidhaadhaan mana hidhaatti galchuu barbaadamoo yeroo sana keessatti biyya ariisuu barbaadamoo kan jedhus hin beekamu. So miiniingiidhuma siyaasaa hin qabu. Isi istaandardii uummataatiin miti istaandardii mormitootaanis ta'is istaandardiidhuma mootummaa kaatan yoo laalle istaandardii muummicha ministeera kanaa yoo laalle miiniingii hin qabu waan ta'aa jiru. Hiikoo hin qabu waan ta'aa jiru. Kanatu biyyi kun dhugumayyuu gara qileetti deemaa jirti kan jedhu gaaffii kana kan kaasuu danda'u isa kanaaf jechuudha. Baay'ee galatoomi. Kan biraani mootummaan naannoo Tigraay filmaata kan akkuma dura karoorfametti akka deemu murteesseera dhiyoo kana. Isarrayyuu kan isaa kophaa ta'uun utuu hin ta'in paarlaamantiin manni marii mootummaa hiikatti kennuuf yaa murteessu kan federaalaa jechaadha. Kan naannoo warri naannoo akkamittiin nama waa'ee seera waan hin beeknee fi seera mootummaan Itoophiyaa amma qabu yookiin federaalli qabu yookiin immoo autonomii isaan qaban kophaatti kan mataa isaanii qabaatee akkamittiin bulchuu danda'u eenyutu bulcha mootummaa naannoo moo isaanuma isuma sanatu seeruma sagarraatti hiikame sanatu kanas gargaaramoo isaan kun waan jedhan qabu kontribuushinii qabu moo akkamitti buluu danda'a mootummaan naannoo itti yaadame haala kana keessatti mootummaa wanti kun. Sirna federaalizimii irratti hundoofnee haasofna yoo ta'e naannoon mirga ofiin of bulchuu heera federaalaatiin kennameefii jira. Heera naannootiinis dhugoomee jira. Ofiin of bulchuu jechuun bakka bu'oota ofii filachuu. Yeroo heerri lafa kaa'e irratti hundaa'anii filatanii bakka barbaachisutti yookaan gulantaa federaalaa ta'uu yookaan gulantaa naannoo ta'uu ergatanii uummanni filatamee achi deeme tarsiimoof poolisii barbaachisaa ta'e bocee uummata isaa akka bulchudha. Gaaffii siyaasaa diinagdee uummata akka deebisudha. Pirinsipilichi kana. Sirna federaalizimii kana kan yeroo ammaatti hojiirra oolchaa jiru naannoo Tigraay qofa. Naannoon Tigraay federaalizimii isa dhugaadha kan inni hojiirra oolchaa jiru. Kan uummanni martuu beekuu ture jira. Maaliif hojiirra oolchaa jiru yoo jennee seera hojiirra oolchuu barbaadanii yookaan itti amananii tutuu hin taane lola waan qabaniif mootummaa federaalaa waliin lola waan qabaniif federalizimii pirinsipilii federalizimii hojiirra yoo oolchan malee seevii of gochuu hin danda'an. Isaan immoo isaanillee hin isaan immoo mootummaan Tigraaytu seera ala deemaa jira jedhuti. Nope jechuun kana jechuun hin danda'a. Mootummaan Tigraay seeraan ala deemaa hin jiru. Tokkoffaa hayyi dureen boordii filannoo biyyaalessaa adda Birtukaan Miidhagsaa waa'ee seerummaadhaa fi heerummaadhaa fi heera dhabummaa irratti murtii kennuu hin dandeessu. Eengadda miidiyaa irratti waan isin jette filannoon naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamu beekamtii heeraan qabu jette. Aangoo kanaan qabdu. Aangoo kana dubbachuu hin qabdu. Boordiin filannoo biyyoolessaa jechuun faasiliteetarii filannooti yookaan immoo filannoodhaaf haala mijeessituudha. Haala mijeessa. Jaarmayolee maqaa galmeessa sartifikeetii kenna guyyaa filannoo sanaa bakka adda addaatti haala mijeessa. Koordineetariidha. Faasiliteetariidha. Haala mijeessituudha malee wanta naannoo irratti gaggeeffamu yookaan wanta federaal irratti gaggeeffamu ilaalchisee kun seera qabeessa kun immoo seera qabeessa miti jechuu hin danda'u. Aangoo sanaas hin qabu. So kanaaf naannoo Tigraay keessatti ta'u yookaan naannoo adda biraanis filannoo gaggeessuu yoo barbaade filannoo gaggeessuudhaaf constitutional beezii mataasaa danda'e qaba. Heera federaalaa suspend yoo godhame yookaan maqaa heera hiikuutiin isa ta'u yookaan immoo maqaa heera fooyyessuutiin haa ta'u heerri federaalaa sun yoo akka hojiirra hin oolle yoo uggurame heerri naannolee uggurameera jechuun miti. Heerri naannolee ammayyuu hojiirra ooluu danda'a. Heerri naannoo mirga heeraan kennameef tokko tokkoon qabatee jira. Yeroo baay'ee kan nuyi dubbannu waa'ee heera federaalaati. Amma innumayyuu faayidaa guddaa kan qabaachuu qabu mariin siyaasaa gaggeeffamuu kan qabu mariin seeraa fi heeraa gaggeeffamuu kan qabu heera naannoo irratti hundaa'ee ta'uu tura jira. Maaliif mootummaan federaalaa heera federaalaa suspend ugguraa jira. Kanaaf furmaanni nuyi qabnu naannootti deebi'uudhaan heerri naannoo maal jedha? Filannoon naannoo gaggeeffamuu danda'a, eeyyee gaggeeffamuu danda'a. Dandeettii isaa yoo qaban, fedhii isaa yoo qabaatan, akkasumas immoo qaama organaayizii godhu, faasilitii godhu yoo qabaatan, mootummaan naannoo filannoo gaggeessee caffee fakkeenyuma naannoo Oromiyaa fudhanne
miseensota caffee filachuu ni danda'a. Miseensota paarlaamaa federaalaatiif ta'u filatee yoo ergate mootummaan federaalaa balbalitti haa cufu yookaan immoo security guardiidhaan haa ariiyyuu malee naannoon gochuu ni danda'ama. Ofiin of bulchuu jechuun mirga ofiin of bulchuu kan heerri federaalaas ta'u heerri naannoos kan kenne yeroo filannoo lafa kaa'ame irratti hundaa'anii filannoo gaggeeffachuu dabalata. Capacity isaa, logistikii isaa yoo qabaatan gochuuf wanti isaan dhorku hin jiru. At the end of the day, mootummaa federaalaa jechuun a collection of states jechuudha. Yookaan immoo tuuta naannoleeti. Tuuta naannolee walitti dhufee federaala ta'e malee federaala wanti jedhu buildingii sana qofa yookaan immoo buildingii yookaan waajjira ministeerotaati malee mootummaa federaalaa jechuun wanta adda biraan tokko hin jiru. Teeritoorii mataa isaatii hin qabu. Lafa mataa isaatii hin qabu. Federaalli biyya sana mootummaa federaalaa taa'umsi isaa yookaan immoo maqammacaan isaa magaalaa Finfinneeti. Magaalaan Finfinnee kaawunsilii mataa isaatii qabdi yookaan immoo mana marii mataa isaatii qabdi. Biyya keenya keessatti federaala akka waaqaa godhamee ilaalama mootummaa federaalaa akka rabbiitti akka waaqaatti ilaalama malee taa'umsa iyyuu hin qabu. Tuuta naannoleetu walitti dhufee federaala jedhama. Afaan tokkoon gaafa haasaantu federaala jedhama. Achi keessaa tuuta naannolee kana keessaa tokko yoo mormii kaase mootummaa federaalaa wanti jedhu iyyuu immeejiin sun jiraachuu iyyuu hin danda'u. Uummanni keenya hubachuu kan inni qabu ilaalchi isaa federaala jechuun Abiyyi jechuuti. Federaala jechuun it's an idea. Federal government jechuun it's a concept. Ilaalcha attituudiidha malee qabatamaan namni lafti mootummaan lookaaliidha, riijinaaliidha. Kanaaf filannoon sadarkaa naannootti dandeettiin isaa yoo jiraate, wiiliingi isaa yoo jiraate, rakkoon koronaa naannootti rakkoo hin qabu yoo ta'e geessuu ni danda'ama. Ilaalcha jedhuun qaba. So amma rakkoo koronaa kanaan kaasee elekshiiniin yeroon isaa yeroo darbu caffeen Oromiyaa fakkeenyaaf caffee Oromiyaa fudhannu. Warri caffee Oromiyaa akkam ta'u isaanis hin battanamu yoo hin diigamu yoo ta'e mootummaa naannoo Oromiyaa eegu kan bulchuu danda'u. Deebii lama jira. Deebiin tokko sammuu jaraa keessa maaltu jarra akkamittiin yaadaa jiru kan jedhu kaasnee dubbannu. Kan jarri yaadanii mootummaa federaalaa akka qaama ejajuutti የበላይ ትዕዛዝ jedhanii waan ilaalaniif waan gubbaa irratti murtaa'u fuudhanii asii hojiirra oolchu. Kun dogoggora guddaadha. Garuu inni dhugaan deebii inni sirriif inni dhugaan wanti mootummaa federaalaa murteessu achumatti hafa. Mootummaa federaalaa keessatti hafa. Caffeen naannoo Oromiyaa irratti murtii independent ta'e murteessuu danda'a. Akkuma warri naannoo Tigraay gochaa jiran naannoo Oromiyaa irrattis yoo garaa qabaatan yoo dhuguma dhiirummaa qabaatan sadarkaa naannootti waan naannoo Oromiyaa affektii godhu sadarkaa sanatti murteessuu hin danda'ama. Garuu haala isaa ilaalle jalqaba waan muummichi ministeeraa kun godhe jaarmayolee siyaasaa EPRDF turan kana erga caccabsee booda Prosperity Party dhaabe. Mirga isaaniiti. Prosperity Party dhiisanii waqaa barbaadanii wal hundeessuun mirga heeraan kennamedha. Haa ta'uutii garuu sirni bulchiinsa siyaasaa jaarmee kun gubbaadha amma godaatti centralizedidha. Yookaan immoo murtiin gubbaatti murtaa'e godagaa presidential systemidha. Isa kana beekaaftu muummichi ministeeraa of qopheessaa ture. Ji'a 5 ji'a 6 dura. Tarii nuuf hin galle ta'a yookaan immoo nama baay'eef hin galle ta'a malee wanti har'a ta'aa jiru osoo bara EPRDF ta'e wanti amma ta'u ta'uu hin danda'u. Maaliif jalqaba murtiin godaa ka'a OPDO yookaan immoo ODP biraa ka'a. TPLF biraa erga ka'eetu erga asii godatti amananiitu akka EPRDFitti murteessu turan. Amma garuu murtiin godan jiru. Oromiyaa wanta jira. Oromiyaa irratti Prosperity Partiin Oromiyaa hin jiru. Prosperity Party yookaan immoo badhaadhinni yookaan bilisiginnaa yookaan immoo bilisiginnaa akka warri kaan jedhan gubbaarra jira. Gubbaatti isa murtaa'eetu goda ga'a. So sababa kanaatiif tarii naannoleen murtii bilisiginnaatiin deemu waan ta'eef wanti gubbaatti murtaa'e godas ga'uu danda'a. Kun immoo inherently unconstitutionalidha. Against federal principleidha. Kan jedhu kaasuu ni danda'ama. Garatoomi. Amma gaa haala kanaan dhiibee Dr. Abiyyi gara seera kana hiikuudhaan aangoo dheereffatanii dhaabolee siyaasaa jinii otoo waliin galiin innaa deeman. Haalli kun gara kamitti dhiibuu danda'a? Rakkina inni fiduu danda'u maal jettee yaadda? Isteejii tokkotu jira. Isteejii dhumaarra ga'uudhaaf
completely fully yookaan immoo guutummaa guutuutti gara dictatorshipiitti qayyarameen yookaan immoo jijjiirameen raawwanne. Gara sanatti metamorphosis gochaa jira. Gara sanatti jijjiiramaa jira. Gaafa mootummaa abbaa irree ta'ee gaafa declare godhate yookaan gaafa labsate mootummaa abbaa irree ta'uusaa addunyaanis bartee uummannis baree black and white ta'ee ta'a. Erga kun ta'ee booda garamitti deemaa kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Tokkoffaa state collapseidhaaf yookaan immoo caccabiinsa biyyattiitiif recipe isa jalqabaati dictatorshipiin. Biyyi sun gara state collapse'itti deemaa jiraachuusaa kan agarsiisu yookaan immoo badiinsa biyyaatti kan deemuusaa kan agarsiisu already indication adda ji'oota muraasa baatiiwwan muraasaan dura kaasee ilaalamaa dhufe mul'achaa dhufeera. Amma kun culmination isaati. Culmination isaati gaafa jennu badiinsi biyyaa eegaluusaa kan agarsiisu mootummaan seeraan abbaa irree ta'uusaa gaafa labsatudha. Heera hiikuun kun yookaan immoo heera fooyyessuu jechuun kun legal declarationii authoritarianismiti. Mootummaa biyya Hangarii keessa jiru yoo fudhannee ilaalle pirezidaantiin Hangarii baatii 3 dura seeraan filannoo suspendii godhee indefinitely yookaan immoo yeroo hin beekamneef aangoorra akka turu declare godhate. Authoritarianism yookaan immoo abbaa irrummaa declare godhate seeraan. Biyya keenya keessattis fakkeenyuma sanatu hojiirra oolaa jira. Erga labsii seeraatiin labsame abbaan irrummaa jechuudha. Biyyi sun gara badiinsaa gara irraan gadee deemuu jalqabdee jechuudha. So mormitootni pilaaniin isaanii maali? Tarii marii gaaffii kee keessatti kaasuu dandeessa ta'a. Yeroo rakkoo kana keessa kan nu irra jiruuf tokko waggaa 4-5 darbe gaafa mootummaa wayyaaneetiin mormamaa gaafa ture qabsoon warraaqsi uummataa gaafa geggeeffamaa ture mormitoonni haala amansiisaadhaan seera qabeessaan ijaaramanii plan B ta'uu hin dandeenye. Qabsoon uummataa warraaqsi uummataa kun trustii fi confidence amantaa uummataa guutummaa guutuutti qabatee osoo organized politics ta'eera ta'e har'a opinion plan B ta'uu hin dandeessu. Rakkoon har'a keessa jirru kanaaf organized politicsin mormitoonni lafa qabatanii hundee qabatanii akka option tokkotti yookaan immoo filannoo cimaa tokko ta'uu hin danda'ame silaa har'a muummichi ministeeraa OPDO keessaa ba'ee plan B hin ta'u ture. Ana dabalatee aktivistoonni baay'een yaadni dhiyeessaa turre tarii OPDO kana jaakeettiitti qayyaranii wayyaatti qayyaranii maaliyaatti qayyaranii Oromoos waan ta'aniif akkuma keenya Oromoo waan ta'aniif tarii Oromummaa isaanii baranii uummata kana dimokiraatisuu danda'u kan jedhu yaadni ture. Yaaduma sanatti oofamaa ture. Sun dogoggora guddaadha. Gam tokkoon mooteessee yoo ilaalte optioniinis hin turre yookaan wayyaanee aangoorra tursiisu yookaan immoo waanuma qabaniin maaliyaa qayyaranii yookaan gaambaallee qayyaranii meedaa dhiyaachuu ture. Wanti ta'e amma warruma bu'uura rakkoo madda rakkootu kootii yookaan jaakeettii jijjiire. Kanas immoo promootii gooneera hundumtuu. Namni hundumtuu kana promootii godheera. Haa ta'uutii furmaanni nuyi har'a barbaannu eengadarraa maal barre? Kaleessarraa maal barre? So biyyi kun karaa badiisaa jalqabdee jechuun ni danda'ama. Kun propagaandaa miti. Kun faaktiima argamaa jiru. Garuu immoo existing forcein yookaan humni siyaasaa lafa jiru plan B ta'uu ni danda'u. Of qopheessaa jiru, uummata qopheessaa jiru, bor mootummaa ta'uu ni danda'u. Kanaafis immoo haala kamiin deemaa jiru kan jedhu jaarmeeyoleen mormitoota Oromoo hundumtuu wal gaafachuu danda'utu irra jira, of gaafachuu danda'utu irra jira. Takka gamtaa jechuudhaan, takka gaaddisa jechuudhaan wajjiniin footoo ka'anii social media irratti gadhiisuutu hin taane
I think marii kana irratti wanti introduce gochuu barbaadu post Abiyyi scenario discuss gochuun barbaachisaadha. Akkuma yeroo darbe post EPRDF mari'achaa turre post prosperity yookaan post Abiyyi scenario maal fakkaata? Rakkoo kana jarana kan ofitti fidaa jiru muummicha ministeeraati. Ji'oota muraasa jalqabaa akka aangootti ol ba'een namni hundumtuu iyyuu mormitoota dabalatee hayyuu duree Daawud Ibsaa dabalatee muummicha ministeeraa kan approve godhaniiru, endorse godhaniiru. Maaf hodhosin? Amma garuu endorsement sana fuudhee ummata kan ittiin mirga ummata kanaa sarbuutti jijjiire muummichi ministeeraa. Naannoo Wallaggaa keessatti lubbuun uummanni naannoo sanaa dhume wayyaaneen amma kana najjeessu. Wayyaaneen helikooppitariidhaan ummata Oromoo tokkotti hin buune. Jalqabaaf helikooppitariidhaan kan Oromoo rukute ilma Oromooti. Amantaan nuti ilaanne, confidence nuyi irratti qabaanne galfata nyaate, galfata Oromoo nyaate. Haa ta'u Oromoodhaanis Oromoo ta'ee galfata Oromoo nyaate seenaatu isa yaadata. Garuu kana dubbachuutu hin taane plan B'n jiru maali? Post Abiyyi scenario keessatti Oromoon aangoof naannoof amantiidhaan wal qooddee ammas harcaatee prosperity party keessaa jaakeetti jiranii ammas nu dhufu moo tarii maqaa Oromootiin namoonni yookaan jaarmayoonni waggaa 50-60 mormaa turan bosona keessa ciisaa turan aduuf rooba keessa turan of jabeessanii gara mootummaatti of jijjiiruuf dandeettii isaa qabu kan jedhu of gaafachuu danda'utu nurra jira. Kan jedhu anis gaaffii kanarra teebilii gochuun barbaachisan fakkaata. Baay'ee gaarii. Mee gara qabxii keenya lammaatti deemna. Haasaan illee baay'ee beekamu waan irratti haasofnu baay'eetu jira iyyuu ture. Mee inni itti aanu waa'ee Eertiraati. Eertiraan yeroo nuti reefuu 12 fennu yeroo bara adda bilisummaa Oromoo chaartarii keessaa ba'e sana uummata Oromoo ijoolleen Oromoo dhumaatii keessaatii harka guddaa akka isheen qabdu yaadannoo yeroo dhiyooti uummata Oromoo biratti jechaadha. Rakkina Oromoo irra waggaa 17 ol ga'ee Oromoo biratti Oromoo waan irraanfatu miti. Kan bu'aa gara sanatti Oromoo geessee waggaa 27 guutuu ammallee waggaa 29 qabannee jiru kan ittiin ga'e Eertiraa akka ta'e Oromoon hin irraanfatu. Amma adeemsa Eertiraa nama Dr. Abiyyi jina adeemsaa jiru kana akkamitti ilaaltame? Fira Oromooti Oromoo takkama fira Oromoo taatee miti yaada. Namoonni tokko argumentii kaasan qabu. President Isaayyaasii fi muummichi ministeeraa diina koomanii ta'e qabu yookaan immoo diina waloo qabu. Diinni waloon kun diina lama jira. Tokko TPLF wayyaanee muummichi ministeeraas hin jaallatu balleessuu barbaada. President Isaayyaasis TPLFin balleessuu barbaada. Tokko diinni sun. Diinni lamaffaan immoo Oromoodha jedhu. Muummichi ministeeraas Oromoodhaaf diina. President Isaayyaasis Oromoof diina jedhu. Kana wayyaanee akka diinaatti ilaaluu isaanii irratti itti walii galan. Sanatu tokko isaan godhe. Oromoon Isaayyaasiif maali? Kan muummicha ministeeraa Oromoof muummichi ministeeraa diina kan jedhu boodatti deebi'uu dandeenya. Garuu uummanni Oromoo fi siyaasni Eertiraa maal fakkaata kan jedhu saayibni keenya Deengadda Yaayyaa Bashir barreeffama dheeraa tokko barreesse barreeffama bareedaa tokko namni martuu tusaan dubbise gaariidha. Haa ta'uutii qabsoo bilisummaa Oromoo bara 1980 dhumarraa kaanee yoo laalle yeroo adda bilisummaa Oromoo fi TPLF dhaa fi EPLFin kan warra Eertiraa waliigaltee gamsadaniitiin uummatanii yeroo turan seenaan ni dubbata. Waliigaltee kana keessatti warri Eertiraa independence yookaan immoo walabummaa isaanii akka hundeeffatan Oromoon hiree uummata isaatiif kennee uummanni isaa yoo walabummaa barbaada ta'e yookaan biyya mataa isaatii hundeeffate yoo ta'e akka filatu uummanni Tigraayis haaluma wal fakkaatuun akka itti deemu ture. At least meeting of mind yookaan immoo waliigalteen.
Haa ta'uutii garuu 1991 fi 2003 keessa London Conference jedhee kan leencoon yeroo baay'ee dubbatu kitaaba isaa keessatti kan barreessu waliin wal qabatee siyaasni warra Eertiraa hoggansa cimaa agarsiisaa waan tureef warra wayyaanee walii galuudhaan uummata Oromoo garbummaa jalatti akka kufuuf haala kan mijeesse adda dureedhaan Pirezidaant Isaayyaas Afeworqiiti. Uummanni Oromoo garbummaa wayyaanee jalatti waggaa 27 oliif kufuu keessatti roolii guddaa kan taphate external force ta'ee kan uummata Oromoo gane waadaa hoggantoota adda bilisummaa Oromoo yeroo sanaa nyaatee kan wayyaaneetu uummata Oromoo gurgurate Pirezidaant Isaayyaas Afeworqiiti. Achii booda immoo uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo biyya keessa turuu erga hin dandeenye erga chaartara dhiisee erga ba'ee gara Keeniyaa fi biyyoota ollaa adda biraa deemuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa yeroo sanaa Mallasii fi Pirezidaant Isaayyaas gaafa lola keessa galan 1998 Pirezidaant Isaayyaas wanti inni godhe mormitoota muummicha ministeeraa walitti qabuudhaan bakka kenneef Eertiraatti waame. Kan inni adda bilisummaa Oromoos waamee bakka kenneef qabsoo Oromootti waan manufutuu hin taane wayyaanee waliin diinumaarra waan jiraniif karaa uummata Oromootiin uummata Oromoo meeshaa godhachuudhaan. Haa ta'uutii garuu yeroo sanatti uummata Oromootiif siyaasa keessatti hiriyummaa yookaan diinummaan permanentii ta'e hin jiru. Strategic enemy fi strategic friendshiptu jira. So yeroo tokkotti diina ta'uu ni danda'ama yeroo biraatti immoo hiriyummaan ni danda'ama. Haa ta'uutii yeroo sanaaf adda bilisummaa Oromootiif at least territoriin kennamuun bakki jiraatan tokko bakki isaan irraa ka'an jiraachuun waan gaarii tokko. Haa ta'uutii garuu Pirezidaant Isaayyaas uummanni Oromoo gaaffii siyaasaatii fi dantaa siyaasaa qabu argatee ofiin of bulchee biyya isaa yookaan immoo siyaasa biyya sana keessatti productive role qabaatee biyyi Itoophiyaa jedhamtu yookaan Oromiyaas jedhamtu nagaan akka jiraattuu fi gara fuulduraatti akka turtu hin barbaadu. Dantaan Pirezidaant Isaayyaas adda dureedhaan biyyi sun unkuramu biyyi Itoophiyaa yookaan immoo uummanni Oromoo unkuramuun burjaaja'uun siyaasni biyya sanaa olii gadi caccabee itti fufuun dantaa yookaan immoo best interestii siyaasa warra Eertiraatti. Kanaaf Pirezidaant Isaayyaas haa ta'u yookaan sirni siyaasaa Eertiraa gaaffii uummata Oromootiif siyaasa uummata Oromootiif yoo diinummaa ta'e malee firummaan qabu. Rakkoon uummatichi Oromoo irraa keessatti kufe keessatti adda dureedhaan roolii negatiif ta'e kan taphate shoora negatiif ta'e kan taphate hoggantoota adda bilisummaa Oromoo ganee kan wayyaaneetti gurgurate Pirezidaant Isaayyaas. Sababa kanaatiif uummanni keenya kana akkamiin tiriitii gochuu qaba kan jedhu irratti muummichi ministeeraa Itoophiyaa biyya Itoophiyaatiif biyya Eertiraa gidduutti nagaa buusuun waan sirriidha. Lolli hin barbaachisu, border conflictiin hin barbaachisu, nagaan barbaachisaadha. Garuu wanti hin barbaachisne Pirezidaant Isaayyaas waggaa lama keessatti Finfinneetti al meeqa deebi'e jennee yoo lakkoofne al hedduu deebi'e. Even yeroo koronaa keessa yeroo itti pirezidaantoonni biyyaa ba'anii biyya biraa deemuu hin dandeenye keessa Finfinneetti deebi'a. Hoggantoonni wayyaanee Maqalee irraa ka'anii Finfinneen dhufaniiru. Dhufuu hin danda'an. Pirezidaant Isaayyaas garuu akka qabalee adda biraa deemuttidha kan inni Finfinneetti deddeebi'u. Haa ta'u sun rakkoo hin qabu. Foreign affairs'idha. Wal keessa deemuun hin danda'ama jennu. Garuu siyaasa biyya sanaa keessa harka guddaa qabaachuu isaa nutti agarsiisa. Pirezidaant Isaayyaas ifaaf bilisa ta'e wanti dubbate federalizimiin sabaaf sablammii irratti hundaa'e yookaan immoo federalizimiin sabdanneessa irratti hundaa'ee Itoophiyaaf hin barbaachisu jedhee engadda baatii lama dura dubbate. አንድ ሀገር አንድ ሃይማኖት አንድ ፖለቲካ አንድ ባንዲራ kan jedhan sun akka Itoophiyaa keessa jiraatu barbaada. Maaliif uummanni Oromoo kan akka hin fanne beeka.
dubbiin biyya sana keessa konfliktiin saayikilii godhee akka jiraatudha kan inni barbaadu. Uummanni Oromoo yommuu irraa cite waan pirezidaantii Isaayyaas proppoozii godhe fudhachuu hin danda'u. Dubbiin akka itti fufuu beeka. Unkuramuun sun burjaajiin sun akka itti fufuu barbaada. Uummanni Oromoo haga yoomiitti qabsoo keessa burjaajii keessa jiraata. Kanaaf muummichi ministeeraa Itoophiyaa pirezidaantii Isaayyaasiif bakka kennuudhaan siyaasa biyya sanaa keessa akka harka kaa'u gochuun lu'alaawwinnati biyya sanaa dabarsee kennuu agarsiisa. Yookaan immoo sovereignty biyya Itoophiyaa sanaa dabarsee kennuu agarsiisa. Gambiraan immoo as deebi'ee paarlaamaa duratti baandaa jedhee mormitoota gaafa arrabsu muummichi ministeeraa. Baandaa jechuun gantuu jechuu akka ta'e beekamaadha. Baandaa warra kaan ofii gaafa arrabsu ofii garuu biyya sana dabarsee harka Eertiraatti kennaa jira. Kun seenaa keessatti waan isa gaafachiisu nutti fakkaata. So akka waliigalaatti uummata Oromootiif uummanni Oromoof uummanni Eertiraa akka obbolootaatti wal ilaaluun barbaachisaadha. Nagaan barbaachisaadha. Garuu pirezidaantii Isaayyaasiif best interestiinsaa uummanni Oromoo nagaa argachuun best interestiisaa miti. Qabsoo uummata Oromoo kiisii keessa kaatee ittiin taphachuu barbaada. Kun mirga hiree ofii murteeffachuu uummata Oromoo in principle kan violaate godhudha. Kanaaf harka isaa siyaasa uummata Oromoo keessa baasuun barbaachisaadha. Siyaasa biyya Itoophiyaa keessaas baasuun barbaachisaadha. Kanaaf akka waliigalaatti uummanni baandaan yeroo ammaatti mormitoota warra dimokiraasii gaafachaa jiru ammoo muummicha ministeeraa kan pirezidaantii biyya ormaa siyaasa biyya sanaa keessatti affeeraa jirudha. Baandaan kan jedhu uummanni martuu gaafachuun barbaachisaadha. Dr. Henok isuma isa dhumaatti gaafachuu gadi itti buuteerta. Dr. Abiyyi engadda warra mormitootaa waamee warra kaaniin baandaa warra kaan immoo miila lamaan iddoo lama dhaabbachuun hin danda'amu. Itoophiyaan daraadaramii maal jechuudhaan isuma mootonni warri durii sanyii yeroo wayyaanees yeroo isa duras dargiinis itti gargaaramaa ture sana jechoota sana itti gargaaramuudhaaniti warra kaan tuqaa akka ture argina jechaadha yeroo engadda waa'ee filmaata kanarratti warra mormitootaa walitti qabe. Haa ta'u malee akka muummicha ministeera tokkotti waa'ee Itoophiyaa kana inni daraadarame jechaa adiyyuutti buuteetta. Warra Tigraayin achi dhiibaa danaa. Warra ollaa silaati. Ollaa taatee jirtu. Uummata Tigraayitti Itoophiyaadha malee Eertiraatti Itoophiyaa miti. Uummata Tigraayin achi dhiibaa isaan ijin isa diina ta'e araarfattee isaan kana diina godhattee warra Itoophiyaa keessa jiru godhattee asiin immoo kan Oromoo immoo kumaatamaan hidhaa diina godhattee wajjin jiraachuun muummichi ministeeraa kun tokkoffaa dandeettii bulchiinsa isaati dhuguma gaaffii waa'ee Itoophiyaa jaallachuu isaa sana iyyuu gaaffii jala waan gashisetti fakkaata karaa tokkoon. Karaa tokko immoo ofii isaafiiyyuu dhuguma isuma Isaayyaas barbaadu sana pirezidaantii Isaayyaas barbaadu sana Itoophiyaan jeeqamuu sana muummichi ministeeraa hundi keenya iyyuu waan barbaadu fakkaata akkamitti ilaalta? Kun dheebuu aangoorra turuuf yeroo dheeraa aangoorra turuuf jecha dheebuu dhuunfaatiif jecha የሀገር ሉዓላዊነት kan jennu yookaan immoo national sovereignty biyyattii dabarsee kennaa jira muummichi ministeeraa. Warri wayyaanee warri TPLF yookaan uummanni Tigraay waggaa 27 darbe keessatti biyya sana keessatti seenaa gadhee hagalmeessan iyyuu malee at the end of the day lammummaa Itoophiyaa qabu. Qaama siyaasaa biyya Itoophiyaati. Warra wayyaanee ittiin rukutuuf mootummaa ollaa waliin mari'achuun yookaan immoo mootummaa ollaa waliin tamasaaxaruun conspire gochuun sovereignty biyyaa lu'alaawwinnati biyyaa dabarsanii kennuudha. Baandaan eenyuree kan inni sila jedheef isa kanaaf. Tokko kana. Lammaffaa diinagdee biyya Itoophiyaa keessatti saamicha diinagdee biyya Itoophiyaa keessatti mootummaan Eertiriyaa roolii mataa isaa taphateera. Bara 1993 keessa seenaa kana namni maruu beekuu qaba. Bunnaa boordiin biyya sana keessatti maaliif bade? Yookaan immoo
Bunnaa boordii kana namni tarii umurii keenya irra jiru beekuu danda'a. Bunnaa boordii jechuun boordii buna naannoo Oromiyaa naannoo hundumaarraa biyya sanarraa bichisiisee walitti qabee ekspoortii godhu ture. Osoo privatizationiin eegalin. Bunnaa boordiin buna naannoo Oromiyaatiif naannoo Dabuubiirraa walitti qabee Eertiraadhaaf provaayidii gochaa ture. Kaffaltii tokko malee Eertiraadhaaf provaayidii godhanii Eertiraan bara 1994 fi hamma 95-96tti the second coffee exporter in Africa. Jedhamteeti kan isheen addunyaa irratti beekamte. Buna muka tokko garuu hin qabdu. Eertiraan buna muka tokko takkaa dhaabdee hin qabdu. Haalli qilleensa biyya sanaa buna guddisuu hin danda'u. Buna tola garuu Oromiyaa keessaa saamanii, Itoophiyaa keessaa saamanii Eertiraadhaaf provaayidii gochaa turan. Achi Eertiraan fuutee ekspoortii gochaa turte. Tokko jedhe. Kanaan wal qabatee Sheek Mohaammed Alaamuddin doolaara miliyoona 16 mootummaadhaa liqeessee, mootummaa wayyaaneetiif liqeessee, mootummaa wayyaanee doolaara kana liquidated cash money fudhanii kaazeenaa warra Eertiraatti dabarsan. Propagaandaa haasa'aa jiru. Keeziin kun keezii itti Taamiraat Laayineefaa hidhaman, corruptionii jedhanii hidhaman malee keeziin kun Federal Supreme Courtii biyya Itoophiyaatti galmaa'ee jira. Namoonni waa'ee kanaa baruu barbaadan dhaqanii mana galmee keessa barbaadanii dubbisuu danda'u. Kun maal nutti agarsiise yoo jenne yeroo gabaabduuf waggaa 2-3 iyyuu haa ta'u malee dantaa diinagdee mootummaan Eertiraa naannoo Itoophiyaa irratti yookaan immoo naannoo Oromiyaa irratti qabu kan bara 1994-95 akka faranjiitti dubbachaa jira. Kan yeroo sana argame amma ristoorii gochuu barbaadu, as deebisuu barbaadu. Tokkoffaa investment activitiin Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu haala sustainability geggeeffamuu danda'u hin jiru. Eertiraan qarshii kafaltee Itoophiyaa irraa waan bitachuu dandeessu hedduu hin qabdu ofiiseetiyyuu. Saamichaaf yoo qophaa'ani malee muummichi ministeeraa qabeenyaaf dinagdee uummanni qabu saamsisuuf yoo qophaa'e malee Eertiraan economic relationship yookaan immoo economic integrationiin uummata sana lachan gidduu jiraachuu danda'u badaan hin jiru. Dinagdeedhaaf wanti Eertiraa irraa barbaadu hin jiru. Security partnership qabaachuu danda'u ta'a. Horn of Africa keessatti Eertiraan poortii waan qabduuf geopolitical interest biyya sanaa yookaan immoo siyaas dinagdee naannoo sanaa regionii sanaa keessatti Eertiraan tarii leverage qabdi kan uummanni Itoophiyaa barbaadu yookaan muummichi ministeeraa kan barbaadu. Sanas garuu deebisee waan laachaa jirtu natti fakkaata. Tarii asabiin argachuu barbaada ta'a muummichi ministeeraa. I don't know. Gabaabaadhumatti wanti hin jedhu saamichaaf biyya dabarsanii gurguruuf yoo qopheessan yoo ta'e malee uummatni Itoophiyaa Eertiraa irraa hagas mara wanti inni argatu natti mul'atu. So isa kanaaf baandaa jennee har'a mormitoota biyya keessaa maqaa bal'eessuu manna yookaan maqaatti kennuu manna laangweejiif afaan bara Mangistuu Hayilamaariyaam dubbachaa ture fidanii hojiirra oolchuu manna akkamittiin lu'aalaawwinnatii biyya kanaatuun dabarsin nagaaf tasgabbii biyya ollaa wajjin qabaan jedhanii mareechuun waan danda'amu. Kana natti hin fakkaatu garuu muummichi ministeeraa domestic legitimacy waan dhabeef yookaan immoo የሀገር ቅቡልነት yookaan kan jedhan beekamtii siyaasaa biyya keessaa waan dhabeef beekamtii biyya ollaa barbaaddata. Akkuma bara wayyaanee waggaa 27 guutuu domestic legitimacy hin qabaanne yookaan fudhatama biyya keessaa hin qabaanne fudhatama addunyaa dinagdee irratti hundaa'uudhaan economic performance digitii lamaantu dinagdee biyya kanaa guddisaa jirra jechuudhaan international legitimacy dhaan jiraachaa turan. Idimee maarraazamiyaa isaanii yookaan immoo lubbuu kan dheereffachaa ba'an dinagdee biyya kanaa guddisaa jirra. Uummata kana hiyyummaa keessaa baasaa jirraadhaantu aangoora turan. Tariyeenas kan natti fakkaatu idimee dheereffachuudhaaf muummichi ministeeraa biyya keessaa fudhatama siyaasaa waan dhabeef biyya ollaatti pirezidaantota ollaa irratti hirkachuu barbaadee kan jedhus beekuun yookaan immoo hubachuun barbaachisaa natti fakkaata. Tolega, mee gaaffii isheedhumaa gabaabsiidhumaa yaada keeti kun gaaffii yoo ta'ini rakkoo filmaataa wajjin ol qabatee jeequmsa naannoo Oromiyaattis dhufaa jiru kana qabatee
karaa Eertiraatiinis gara Oromootti dhufaa jiru kan ilaallatee walitti qabamee waa'ee dhaabolee siyaasaallee kaasteettaa isaanii yoo tun ta'ini uummati Oromoo intellectuaalonni Oromoo biyya alaa jiranis haa ta'u biyya keessa jiranis qotee bulaa naggaadeen inni qabatee buluu warra nageettonni Oromoo biyya keessa jiranis innaa ta'anii barattoonni hundumtuus karaa qeerroon qarreen hundumtu rakkoo naannoo Oromoof Oromiyaatti dhufuudhaaf adeemu kanaaf akkamitti of qopheessuu qabu ta'ee yaadame. Lubbuu baay'een itti darbeera qabsoo uummata Oromoo lafee baay'een itti caccabeera. Kan nama gaddisiisu bu'aa maaliitu bu'e bu'aa maalii arganne lubbuu 5,000 itti gabbarree akkuma jedhan prosperity party argachuuf hin turre yookaan immoo bilisiginaa argachuuf hin turre. Filannoo suspendii gochuuf yookaan heera ogguruuf hin turre lubbuun namaa kan dhume. Uummanni Oromoo addatti waan naaf ta'u jira addatti naaf ta'u hin jenne uummanni Oromoo akkuma saba kamii walqixxummaaf dinagdeesaaf lafasaa qabatee uummanni rakkoo dinagdee keessaa ba'u siyaasa irratti ofiisaa murteeffatu isin murteessinaa fi kan jedhu ture. Maal gochuu qaba uummanni Oromoo kan jedhu itti gaafatamummaa guddaa qaba. Tokkoffaa bakka duriitti deebineerra. Bakka rakkootti deebineerra. Yeroo kamiyyuu taanaan uummanni mo'ataadha. Uummanni ni mo'ata. Uummanni dhugaa qaba. Hamma dhugaasaa kana beeksifatutti garuu wal ijaaruun barbaachisaadha. Ijaarsi amma jiru maal fakkaata? Ijaarsi amma jiru ijaarsa sustainability natti hin fakkaatu. Dhugaa dubbannu. Ijaarsa sustainability miti gaafa isin jedhu maal jechuudha? Naannoof gandarratti hundoofnee uummata keenya ijaarra yoo ta'e dogoggora guddaadha. Yeroo ammaa muummichi ministeeraa kan inni exploitii gochaa jiru yookaan immoo kan inni itti fayyadamaa jiru ijaarsa uummata Oromoo kan naannummaa irratti namoonni yookaan namoonni siyaasaa beekamoon naannummaadhaan uummata ijaaraman sana gargaaramee uummata wal ficciisaa jira. Konfliktiin jiru amma elites konfliktii irra darbee yookaan wal qoccolloo hayyootaa irra darbee wal qoccolloo uummataa akka hin taane sodaadha. Wal qoccolloo Wallaggaaf Shawaa akka hin taane sodaadha. Wal qoccolloo Wallaggaaf Arsii akka hin taane sodaadha. Gara sanatti gad bu'ee jechuun nu dhumate jechuudha akka uummataatti. San keessaa bahuudhaaf ganaa waggaa hedduu nu barbaachisa. Kanaaf wal duukaa dammaqnu. Wanti rakkoo naannoo yookaan immoo naannoo Arsiitti qaqqabaa jiru rakkoo uummata Oromooti birmachuu qabna. Finfinnee irratti gaafa wayyaanee lafa Finfinnee gurguruuf gaaseen kan lalattu rakkoo uummata Oromootu lamaatii jenneen dhiisne. Kan Boorana irratti lubbuun Oromoo dhumeef Finfinneedhaaf. Bor ilmi Oromoo Boorana tokko dhaqee Finfinnee irra jiraataaf miti. Ixaa faantaan Oromoo Finfinnee irraa yookaan Oromoo Shawaa ixaa faantaa Oromoo Booranaa wajjin tokko wal hidhatee jira. Afaan tokko, aadaa tokko, siyaasa tokko qabna waan ta'eef. Kanaaf hoggantoonni siyaasaatii fi namoonni bebbeekamoon uummata Oromoo irra deebinee rebuildii gochuutu nurra jira. Social organization, grassroot level organization ijaarsi godaa ka'ee Oromoo wal ijaaruu qabu. Kana booda Oromoof Oromummaa irratti hundaa'uu qaba malee gandaaf amantiidhaan ta'uu hin qabu. Kanaaf Oromoon waggaa 5 darbe daayaspooraa keessatti gaafa wal ijaare hammam Oromummaa irratti hundaa'ee wal ijaare kan jedhu irra deebinee rebuildii gochuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee wanti dubbadhu retoolii gochuu qabna. Regroupii gochuu qabna. Wanti ni waggaa 5 darbe hojjenne kunoo prosperity party yookaan immoo bilisiginnaa kan sabaaf sablummaa yookaan immoo sabdanummaa bal'eessuuf kan barbaaduun nu ga'e. Asiin nu ga'e socho'uu hin dandeenye. Namoonni ollaadhaa biyyatti galanii, Ameerikaadhaa biyyatti galanii, Awurooppaadhaa biyyatti galanii non-profit organization ta'anii hafan. So kanaaf yeroo fudhata wanti kun baatii fudhata, waggoota fudhata. Rebuildii gochuun barbaachisaadha. Grassroot level irraa kaasnee rebuildii gochuun barbaachisaadha. Uummanni experience ga'aa qaba. Uummanni Oromoo keessumatti muuxannoo waggaa 50-60 qaba.
Risoorsii barbaachisaatu jira. Neetworkiingii barbaachisaatu jira akka uummataatti. Kana irra deebi'ee wal ijaaruu gaafa jedhu lafa haaraa wal kaaseetu hin taane laandennaa lama cirrashaa kan jedhan kun rakkoo siyaasaa kana ofirraa furuun barbaachisaa natti fakkaata. So hayyoonni biyya alaa jiran itti gaafatamummaan isaanii maali? Collective Oromo consciousness jennee kan nuyi iyyaa baane bara wayyaanee amma irra deebinee sana wal yaadachiisuun rimaayindii wal gochuun barbaachisaadha. Tokko. Lammaffaa muummichi ministeeraa afaan bareedaadhaan, afaan gaggaariidhaan, afaan sabboonummaa afaan Oromoo qabuun yeroo wayyaaneen kufaa turtetti laphee uummataa, imooshanii uummataa hatani. Kana booda as ga'anii gara dikteetorummaatti qayyaraman erga aangoo qabatanii lafa qabatanii. Jaarmayoonni mormitootaa, hooggantoonni jaarmayoota mormitootaa Oromoos kanarraa immuunii miti yookaan immoo kanarraa bilisa miti. Mormitoonni keenya boris rakkoo wal fakkaataa nurratti fiduu danda'u. Isa kanaaf jaarmaya waaqessuun yookaan immoo hoogganaa akka rabbiitti ilaaluun dogoggora. Ilaalcha kana uummanni martu sirreessuu qaba. Abaluun maal performii godhe raawwiin siyaasaa political performansiinsaa maal fakkaata jedhee uummanni wal agamaaggamu. Hooggantoota isaa agamaaggamu malee namni tokko miseensa adda bilisummaa Oromoo waan ta'eef yookaan immoo hoogganaa adda bilisummaa Oromoo waan ta'eef Oromoodhaaf waan gaarii yaada qulqulluudha jechuun hin danda'amu. Yookaan immoo badhaadhina keessa waan jiruuf Oromoof waan gadhee yaada jechuun hin danda'amu. Kana gara kaafaatti isa finnu, gara paabaatti isa finnu. Yeroo ammaa uummanni Oromoo rakkoonni keessa galee kana keessaa kan nu baasisuu danda'u, kan Oromummaadhaan deebi'ee riibiildii gochuu danda'u eenyu? Kan immoo akkamiin ijaarranna? Akkamittiin pireejarii irra keenya kan jedhu yaadu uummata keenya kana barsiisu. Eliitonni Oromoo, hayyoonni Oromoo addunyaa adda addaa jiran political performance nama maraayyuu hagamaaggamu, wal hagamaaggamu, uummata keenya refresh hagoon, reset hagoon kan jedhuun dhaamsa qaban. Egaa daawwattoota keenya maqaa keessaniin obboleessa koo Dr. Henokin hedduun galateeffadha. Isinis dhaggeeffatan kanarraa barnoota gaariidhaa fi uummata keenya rakkinatti deemaa jiru kana isii gara fuulduraatti akka waliin ceesifnu abdii guddaan qaba. Obboleessa koo baay'ee galatoomi. Yeroo biraas akka deebiin wajjin turu abdii guddaan qaba. Akkuma amma kanaan dura gochaa ture. Ammaaf garuu asuma irratti maree keenya goolabna. Nagaan bulaanis ni jedha. Salaamuna warraati.